Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtanii hordoftoota sultuu aappi bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa har'aan tana akkamitti akka liinkota keenya yuutuuba keenyaan wal qabsiifnu waliin ilaallaa. Liinkii keenya ka tiiktookii haa ta'uu, ka instagiraam haa ta'uu, ka feesbuuk haa ta'uu akkamitti yuutuuba keenya jala goonaa. Wanti kun hedduu bareedaa, guddina chaanaalii keenyaafis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kana waliin ilaallaa, na hordofaa. Egaa kiroomii keessanii seentanii kiroomii keessa erga seentanii youtube.com jettanii itti barreessitanii erga youtube.com jettanii itti barreessitanii goo jettanii asiin ni cuqaastu. Ergasii kunoo bakka gubbaa sanii ni suuxxanii ergasii deeskitooppii saayit ka jedhu ni cuqaastanii yeroo takkaaf isinii gaggaragalchaa akka isin fudhatu deeskitooppii saayitii irra waan deebisee jiruuf. Ergasii kunoo bakka piroofaayilii keessanii kana ni cuqaastu. Erga bakka piroofaayilii keessanii kana cuqaastanii jettanii YouTube Studio ka jedhu ni cuqaastu. Kunoo YouTube Studio erga YouTube Studio cuqaasnee jennee kunoo wantoota kunoo as jalaa kan argaa jirtanitti fakkaataa wantoota kanneen nu yaasa customization ka jedhu kunoo ilka asii kana ni cuqaasna yeroo takkaaf. Customization ta jedhu kana erga cuqaafnee kunoo wantoota kanneen nu yaasa basic info ka jedhu kana cuqaafna kunoo ka sadaffaa kana jechaadha. Erga basic info kana cuqaasnee jennee yoo barbaaddan maqaa chaanaala keessanii illee jijjiirachuu dandeettanii. Ani kanumaanii descriptionii keessanis kunoo descriptionii keessanis wanta barbaaddanitti jijjiirachuu dandeettanii. Akkasuma chaanal arlii ka jedhu kana kunoo kun ammootu liinkii yuutuubaati, liinkii yuutuuba keessaniiti. Akkasuma liinkota as jala kaa'achuu barbaaddan kunoo akkanatti kaa'attanii kunoo bakka akkanaa kana isinii baasaa. Bakka kana fakkeenyaaf kunoo kana mee haa dallatu fakkeenyaaf dhiifama. Kunoo bakka kana fakkeenyaaf liinkii feesbuukaa bakka kana kaa'uuf deemaa irraa jennu bakka kanatti feesbuuk jennee barreessina. Feesbuuk jennee barreessinee bakka ammootu itti aanu kanatti kunoo asii kanatti liinkii san finnee kennaa. Ka asiillee yoo ka tiiktookii ta'u taate tiiktook jennee asii barreessinee kaanee tiiktook jennee asii barreessinee kaanee finnee liinkii tiiktookii san bakka kana kennaa. Akkasitti mee akkamitti liinkii fakkeenyaaf liinkii feesbuukaa mee akkamitti fuunee bakka kana kennaa waliin haa ilaallu. Feesbuuka keessaa ni seennaa. Erga feesbuuka keessa seennee jennee piroofaayilii keessan jala ni seentu. Erga piroofaayilii keessan jala seentanii jettanii bakka tuqaa sadii kana ni cuqaastu yeroo tokkoof. Ergasii copy link to profile jedhaa kunoo bakka kana cuqaastanii copy gootanii amma bakka durattiitti deebina. Kunoo liinkii feesbuukaa amma qabadhee dhufeen jira. Kunoo feesbuuk jedhee asitti barreesseera. Mee amma liinkii kana haa dallatu fakkeenyaaf.
Amma duratti koppii godhadhe san fidee paastii godha asirratti. Kunoo akkanatti nu baasaa hordoftoota kiyyaa achi booda publish ka jedhu gubbaa kanatti cuqaastanii erga jettanii save ta'ee jira. Akkanatti liinkota barbaadan YouTube keessaniin wal qabsiiftanii jettanii hedduu bareedaadha. Guddina chaanaalii kennaatiifis hedduu bareedaadha. Kanaaf subscribe like godhaa na gargaara isiniin jedha hordoftoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.